እና ሩሜን ከፍቼ እየተጫወትኩ ወደ 80 ምናምን ቪዲዮ ልኮልኛል የሰው ከመሀሉ አንድ በጣም የማውቋት ጓደኛዬ ነበረች። ማሪ የ80 ሴቶች ቪዲዮ አለው እያልሽ ነው? የተለያዩ 80 ሴቶች 83 ሴቶች፣ አንዷ ከአሜሪካ የምትገባ አንዷ ከዱባይ የምትገባ፣ ሁለቱን አውቃቸዋለሁ፣ ሌሎቹን አላውቃቸውም። አንድ ግለሰብ ሆኖ ወይስ ግሩፕ ናቸው? ካምፓኒ ናቸው እንዴ? አንድ ግለሰብ አይደል ባልኩት? አንድ ግለሰብ 83 ሴት እንዴት ብሎ ስንት አመት ፈጀበት? 83 ሴት ሲቀር በጣም ብዙ ሴቶች ነው እንደዚህ የሚያደርገው። መጀመሪያ በጣም ጥሩ ሆኖ ነው የሚቀርባቸው። ከዛ ቤተሰቦቹ ጋር ይተዋወቃሉ። ከዛ ወደ ቤተሰቡ ነው መጀመሪያ ቪዲዮ ምናምን የሚልከውና ajaa'iba waan bara kana waan hin dhaga'amne jiru yaa jamaa yaa rabbi nu oolchime yaa rabbi nutis kee daraa kee yaa waaqayyo nu eegi nu sattari yaa rabbi atumtii. Egaa akkuma dhageessan suura mucaa mana Habiibaa dhufe kanaan fayyadamuudhaan namtichi tokko yoo xiqqaate umriin isaa waggaa 49 hanga 50 ni ta'a nama jedhamudha. Dubartoota 83 viidiyoo isaanii harkatti galfate jedhamaa jira. Yaa rabbi atumti nu sattari yaa waaqayyo. Barri kun hammaateera, jaarsis guddaanis xiqqaanis bakka namni walii kabaja dhabee jira. Namni bakka waan akka ta'aa jiru waanuma isaa nama wallaalchisa. Garuu of eeggannoo taasisaa warri waan akkasii dhageessan. Keessumaa nama hin beekne nama miidiyaa irraan isinitti dhufu afaan tottolee sinan gargaara akkasan isinii ta'a isin jedhu biyya abbaa fedhee yaa jiraatu. Ameerikaan maali yoo nageenya dhabdan maal isinii gooti yoo deemtaniin jedhe bar. Sababbi Awurooppaa deemutu kana fide kunoo dhaggeeffadhaa gudii keessan jechuudhaan garumaatti. Safuu dhabboo kun ban jedhe barri kana yaa waaqayyooti nu yaadadhume. ነው በቃ እኔ ልጁን የማውቀው የሆነ አፕ ላይ ነው እና ሩሜን ከፍቼ እየተጫወትኩ ወደ 80 ምናምን ቪዲዮ ልኮልኛል የሰው ከመሀሉ አንድ በጣም የማውቋት ጓደኛዬ ነበረች። ማሪ የ80 ሴቶች ቪዲዮ አለው እያልሽ ነው? የተለያዩ 80 ሴቶች 83 ሴቶች፣ አንዷ ከአሜሪካ የምትገባ አንዷ ከዱባይ የምትገባ፣ ሁለቱን አውቃቸዋለሁ፣ ሌሎቹን አላውቃቸውም። አንድ ግለሰብ ሆኖ ወይስ ግሩፕ ናቸው? ካምፓኒ ናቸው እንዴ? አንድ ግለሰብ አይደል ባልኩት? አንድ ግለሰብ 83 ሴት እንዴት ብሎ ስንት አመት ፈጀበት? 83 ሴት ሲቀር በጣም ብዙ ሴቶች ነው እንደዚህ የሚያደርገው። መጀመሪያ በጣም ጥሩ ሆኖ ነው የሚቀርባቸው። ከዛ ቤተሰቦቹ ጋር ይተዋወቃሉ። ከዛ ወደ ቤተሰቡ ነው መጀመሪያ ቪዲዮ ምናምን የሚልከውና Ashamaa harka fuunee hordoftoota yuutuubii Saaraa anaan dhufu baga nagaan dhuftan warri yuutuubii kan koof haaraa taatan sabiskiraayib koomentii laayik sheer taasisuudhaan maatii ta'a. Egaa viidiyoo kana akkuma jalqaba isaa irratti dhageessan mana Habiibatti waan ajaa'ibaa, waan gurra nama qabachiisu, waan nama sodaachisu, waan nama amananii namatti dhiyaachuu nama sodaachisutu asaamaa jira. Akkuma dhageessan kana dhugaa waaqayyo nama sodaachisa. Namni bara kana maaliif akkas garaa walirratti jabaachuu eegale? Dhalli namaa maaliif waan gocha badaa malee waan gaarii hojjechuun harkaa bade hin beeku. Dhiirti tokko shamarran 83 viidiyoo waraabee of harkaa qaba jechuun kun egaa hagam akka nama meeqa rakkina keessa galchee jiru argisiisa. Sababa isaa shamarran hedduun kaan qoricha dhuganii, kaan nahanii mana yaalaa galanii, kaan immoo hammallee dhukkubsachaa jiranii kan jedhamtu jedhamaa jira. Dhugaa waaqayyoo kun baay'ee nama sodaachisa, baay'ee nama naasisa. Namichi kun egaa ijoollee sana qofa osoo hin taane kan dararu lakkoofsa maatiillee fudhatee dura nama nagaa ta'ee ijoollettiitti dhiyaachuudhaan edda ijoolleedhaan wal baree haasofsiisee gaa'ela dhaabbanna jedhee waa'ee gaa'ela yaadanii haasa'anii xumuranii gaafa isaan walitti lola kaasee lakkoofsa maatii fudhatee jalqaba maatii bara waan ta'eef viidiyoo isaanii gara maatiitti erga. Namni kun yaani kan na dhibe kan gaafinatti ta'e kan sammuu na dhukkubse na adooche obboleettiin qabu haadha warraan qabu ofiisaa durba ijoollee boru godhachuu hin danda'u hammayyee qabaachuu ammarree qabaachuu baate tariiti. Dhalli namaa akkamitti hanga kana namarratti gara jabaata? Nama tokko dogoggore, nama lama dogoggore, nama 83 yaa waaqayyo bara akkamii keessa jirra yaa uummataa? Bara akkamii keessa jirra? Bara namni gaariin biyya kana keessatti hin bulle, gaariin kichuutti cita, gaariin hin guddatu, gaariin bakka yaade hin qaqqabu, inni akkasii kun garuu ni jiraata. Dhugaa baay'ee nama gaddisiisa, waan dubbatan nama wallaalchisa wantumti bara kana. Maali barri akkasii?
Barri namni nama ta'uu isaa itti jibbe walitti kuffisuuf, walitti ajjeesuuf malee walitti shaffanuuf yookiin immoo rakkina ofiitti wal sattaruuf namni tokko yeroo obsa itti dhabe kallattii kamiin nama sana kuffisaa malee kallattii kamiis nama sana rakkina keessaa baasa kan jedhamu yeroo itti dhabame. Baay'ee nama sodaachisa wanti bara kana keessa dhaga'amaa jiru. Isayyuu immoo suuraa dhiira biraa fayyadamee suuraa dhiira biraatiin kan shamarran kana hunda janajjanaa ture jechuudha namtichi kun. Amma namtichi mucichi abbaan suuraa hennaa dhufee dubbatu suurri kan mucaa Instagiraamii fayyadamu, mucaan TikTokii waan baay'een fayyadamneef suuraa isaa Instagiraamii irra daayilood godhachuutiin inni immoo gama kanatti fidee maxxansuudhaan itti fayyadama. Ijoollee janajjanurree isuma ergaa fi viidiyoo koolii ittiin haasa'u. Hojiin akka biizii ta'uu itti himaa. Yeroo dheeraa edda ture boodatti immoo sababa garaagaraa itti himeetu qaama isaa isa sirrii itti mul'isa. Mucaan kun nama biraa akka ta'e isaaniif erga yeroo dheeraa ture booda jalqabaa akka qosaatti akka eegale booda immoo akka jaallate dura nama badaa akka ture ishii jaallatee akka sirraa waan garaagaraa itti himeetu isaan amansiisa jechuudha. Kun waan baay'ee nama saalfachiisuu fi nama naasisu. Nama qaama isaatiin hin beekne, nama biyya keessanii nama hin taane, nama miidiyaa irraan bartanii keessuma bara kana namuma beekanu nama shakkisiisa waan ta'eef haguma fedherree ta'u waraabessi biyyoo fi nama nyaachuu wayya inni jedhamu suni dhugaa ta'uu isaan argeen. Dhugaa ta'uu isaan argee jechuudha. Nama beekan wayya haguma fedhe ta'u nama naannoo tokko wayya inni jedhamu suni wayya isuma dhugaa na jechisiisee jira. Egaa namni mana tokko keessa iyyuu galu bara kana garaa walitti jabaateera, walitti hammaatee jiraati. Ta'ullee wayya garuuti. Maaliifii namtichi kun eenyummaa kiyyan beekan istirii kiyya baagiraawundii kiyya duuba kiyya maatii kiyya jedheetiyyuu nama hedduu kanarratti taphataa jira jechuudha. Tarii namtichi kun ijoollee kana viidiyoo isaanii galiirreetii sassaabbataa jiraachuu danda'a. Wanti beekamu hin jiru. Maaliifii miidiyaawwan tokko tokko irratti suurawwan shamarranis ta'e kan dhiiraa suuraan ni gurguramu jedhama waan ta'eef jechuudha miidiyoota tokko tokko irratti. Kanaaf namichi kun yookiin hojii akkasii keessarree jiraachuu danda'a. Yaa uummata Ameerikaa deemtu, Kanaadaa deemtu, eessa deemtu, Awurooppaa deemtu warra jedhee dhufee isinitti haasa'u deemuun keessan isinitti yaa hafuu gattaa jireenya teessan bakka jirtanitti tasgabbaa jiraadha. Gaaf rabbi jedhe isinii dabarti. Hireen harka rabbii jirti. Hanga jirtanitti nagaa ta'a, fayyaa ta'a, bakka jirtanitti tasgabbaa hojjetadha. Biyya biraa biyya guddoo deemna jettanii jireenya keessan of harkaan balleessina. Namoota kashalaphee akkasiitu jira biyyoota gurguddatte keessas waan ta'eef jechuudha. Namni biyya guddaa jiraata jechuun sammuu guddaa sammuu yaadu qaba jechuu miti. Tokko tokko dadhabaan gadheen hajaan akkasii hin jira lafuma hundayyuu jechuudha. Sanaafuu of eeggannoo taasisaa lafa jirtanitti. Kana isintu of eeggannoo taasisuu qaba. Dhiira biyya akkanaa si geessa akkasa sii taa'ee miidiyaa irraa isinitti dhufu hin amanina. Gonkumaa